Hojiin kun hojii namoonni hedduun irraa durooman kanneen akka Mansuur Jamaal fa'a kanneen irraa durooman jechaadha. Dureeyyii Itoophiyaa isin beektan akkasuma immoo akka addunyaatti dureeyyiin hedduun kan irraa duroomanidha. Kanaaf hojii kana isinis sirriitti akka hojjettan abdii qaba. Amma gatiin isaa 0.6 irra jira. Duraan immoo 0.7 irra ture. Kanaaf isa kana yeroo 0.6 binnetti 0.6 gaafa gurgurru bu'aa guddaa irraa argachuu dandeenya. Keessattuu warroonni mallaqa bakka kaa'an dhaban baankii kaa'anii achumatti mallaqni isaanii shafu. Akkasuma immoo warroonni mallaqa qabatanii waan hojjetan wallaalan. Akkasuma immoo namoonni mallaqa waan godhan dhabanii namootaaf liqeessanii namoonni biraa itti fayyadamu. Haala kanaan hojii onlaayinii kana hojjechuu danda'a jechaadha. Inni kun daldala. Wanta akka rakkoo tokkollee qabu dhiibbaa tokkollee qabu gama kamiinuu jechaadha. Kanaafuu hojii kana hojjechuudhaaf fuula kam akka barannuu fi akkamitti akka hojjennu tartiiba isaa eegee haala salphaa fi suuta ta'een suutaan akka sa'aatii keessan hin gubnetti isiniif ibsaa nafaana bu'aa. Akkam jirtu nageenyi keessan badhaadha. Nageenya illee hin daganne baga jiraattanii hordoftoota yuutuubii Oroo Miidiyaa amma kallattimaan akkamitti akka mallaqa hojjennu bifa kamiin akka hojjennu kallattimaan isiniif ibsaa nafaana bu'aa isiniin jecha. Amma hojjechuudhaaf kallattimaan maal gochuu qabna jalqaba irratti appilikeeshinii tokko qabaachuu qabna jechaadha. Innis appilikeeshinii baayinaansii qabaachuu qabna jechaadha. Appilikeeshinii baayinaansii akkasuma immoo appilikeeshinii biraallee jiraachuu danda'u jechaadha. Fakkeenyaaf kunniin lamaan Bitgeet, Baayinaans kanneen ta'an kana appilikeeshinii biraas qabaachuu dandeenya irratti hojjechuu kan dandeenya. Nuti ammaaf appilikeeshinii baayinaansii kanaa filannu. Isa gaafa filannu fuula akkamii akka nu baasa fuula akkanaa nu baasa jechaadha. Fuula kana nu baasa. Gaafa fuula kana nu baase as keessa eerdirooppiidhaan barbaachisaa ta'e keessa filachuudhaan mallaqa irratti daldalla. Haalli mallaqa irratti daldallu yeroo mallaqa gatii xiqqaadhaan binnee mallaqa gatii guddaadhaan yoo binnu gatii akkamii akka argannu mallaqa meeqaa yoo binne bu'aa arganna meeqaa namoota yoo dhiifne bu'aa arganna waan jiru isa kana keessatti ilaallaa jechaadha. Kanaafuu namoonni isin amma asirratti argitan kunniin fakkeenyaaf isaan kunniin jechaadha mallaqa muraasaan bitanii mallaqa guddaa argatu. Dhugaa dubbachuudhaaf isin sobuudhaaf miti. Dhugaa dubbachuudhaaf eerdirooppii kana irratti yoo hojjettan gatii sirrii fi mallaqni keessan maal akka hojjetu reef argitu jecha. Kanaaf sirriitti irratti hojjedha. Mee fakkeenyaaf wanta jiru hundayyuu isiniif kaasee isinitti argisiisa nafaana turaa isiniin jedha. Mee fakkeenyaaf isaan kanneen keessaa kanneen asitti argaman kanneen keessaa fakkeenyaaf inni kun hin jira. Inni kun fakkeenyaaf saaraan hin jira, laan hin jira, eeraan hin jira, akkasuma immoo sii kan jiru kunni fakkeenyaaf zamoona kana liistii kan ta'an ni jiru jecha. Isaan kanneen keessaa kan barbaadne filannee irratti hojjechuu dandeenya. Kanaafuu isaan kun iddoo kana yoo ilaaltan niw jedha. Iddoo niw jedhu kanatti eerdirooppii haarawaa liistii ta'ee mallaqa ittiin daldalamaa jiru keessaa isa tokko jechaadha. Haa ta'uutii mee ammootu iddoo biraa deemnee haa ilaallu. Fakkeenyaaf iddoo kana kan jiran kan isin beektan duraanis ta'ee ammas kan isin beektan jechaadha. Jalqaba irratti kan jiru biitkoyiniidha. Biitkoyiniin jira. Itti aansee ammootu kan jiru iitereemiidha. Iitereemiin jira. Akkasuma ammootu soolaanaan jira. Peeppeen jira. Isaan kanneeniin akkamitti mallaqa hojjechuu akka dandeenyu sirriitti addaan baasee isinitti argisiisa jechaadha. Fakkeenyaaf jalqaba irratti yoo ilaalle guyyaa har'aa sa'aatii itti hojjetaa jiru kan irratti biitkoyiniin gatiin isaa doolaara 100,000 fi doolaara 18 irra jira jechaadha. Doolaara 100,000 fi doolaara 18 fi doolaara 7 irra jira. Akkasuma immoo iitereemiin immoo doolaara 3,000 fi 594 irra jira. Isaan kunniin sa'aatii kanatti erga kan irra jiraatanii yeroo booda ammootu kana caala dabaluu danda'u. Kana caala ammootu maal ta'uu danda'u? Hir'achuu danda'u jecha. Hir'achuu danda'u jecha. Kanaafuu isa kana mee haa ilaallu. Fakkeenyaaf biitkoyinii irratti ergonnee haa ilaallu. Fuula kana fakkaatu erga nuu baasee booda gatiin isaa akkuma isin asitti argaa jirtan 100,000 fi 18 irra jira jechaadha. Yeroo kanatti. Kana jechuun maal jechuudha? Tokko tokko yoo ilaalle giraafii kana ilaalame. Giraafii asitti sochoosu kana ilaala. Fakkeenyaaf iddoo kanatti 117dha. Iddoo amma irra jiru kanattis 117 900 fi 95 jedha. Garaagarummaa qaba jechaadha iddoo kana lamaanitti. Iddoo kana lamaanitti garaagarummaa qaba. Garaagarummaa isaanii jidduu jiru kana yoo ilaalle fakkeenyaaf kan biraa iddoo kana ilaala. 119 jedha. 119 iddoo kanatti 119 jira jechaadha. Akkasuma immoo giraafii kana duuba irratti deemnee yoo ilaalla ta'e fakkeenyaaf duuba irratti
guyyoota 3 fi 4 kan hin caalle keessatti meeqa ta'ee ture? 123 iddoo kanatti yoo ilaaltan 123 ta'ee ture jechaadha. 123 kana qabannee ammas gara duubaa deebinee ilaalla jecha. Gara duubaatti deebinee ilaalla. Mee giraafii kana ammas gara duubaa harkisnee ilaallu. Gara duubatti harkisnee yoo ilaallu meeqatu jira? Fakkeenyaaf iddoo kanatti 108tu jira. 108tu jira. Kinuma achi keessatti sirriitti ilaala. 108tu jira. 108 kun gatii biitkooyin guyyaa muraasa duratti ture jecha. Gatii kanaan erga binnee 108 kanaan yoo binne deebinee guyyoota muraasa booda 123,000 gaafa gurgurannu bu'aan nuti argannu maalinni jennee as keessaa laallee beekuu danda'u qabna jechuudha. Kanaaf haala kanaan giraafii kana dubbisneet as keessatti gatii 123 kan jedhu kanarratti yoo gurgurre gatii isaa meeqa akka argannu walumaan ilaallaa jechaadha. Namni tokko qarshii 200,000 qabaa jennu. 200,000 qabaa jennu. Salphaatti fakkeenya gagana gadi illee ta'uu danda'a. Kanaa olillee qabaachuu danda'a namni waan ta'eef. Namni qarshii 200,000 qabu tokko biitkooyinii sana meeqa bita waan jedhu ilaalla. Yeroo jalqaba doolaaraatti deebisuu qabna mallaqa kana. Doolaarri yeroo har'aa kana yeroo ammaa kanatti 160 irra jira. Yeroo ani hojjedhutti 160 irra jira. Birrii 160 gaafa hirru doolaara 1,250 qaba jechaadha. Namni doolaara 1,250 qabu biitkooyinii yoo meeqa bita? Haa hirru. Hiruu biitkooyinii. Biitkooyinii kamii irraa doolaara kan ittiin binnu jechaadha. Jalqaba kan ittiin binnu irra jechaadha. Birrii 200,000 yookaan doolaara 1,250 meeqa binna? Hiruu 100,008 fakkeenyaaf isa kana yoo bite biitkooyinii meeqa bita jechaadha namni tokko? Biitkooyinii 0 tuqaa isa kana ilaalame sirriitti 0 tuqaa 0,157 4,0,741 bitaa jechaadha. Isa kana erga bitee deebisee biitkooyinii kana gaafa gatiin isaa akka isinitti beesan 123 gahee gaafa gatiin isaa ol deebi'ee 123 gaafa gahe ni gurgurata jechaadha namni kun. Gatii kanaan gaafa gurguratu meeqa ta'a jenneetti ilaalla jechaadha. Haa ilaallu. Maal goona? Biitkooyinii qabdu kana baay'isuu gatii sadii jechaadha. 123 irra gaafa jiru gaafa gurguratu namni kun bu'aa hagamii akka argatu ilaalla jechaadha. Fakkeenyaaf 500 jennu sitti yoo akkas jenne doolaara 1,423tti gurgurata jechaadha. Doolaara 1,423tti gurgurata jechaadha. Bu'aa isaa ilaallu. Bu'aan isaa hoo maal fakkaata waan jedhu iddoo kanatti ilaalla. Bu'aan isaa maal akka fakkaatu iddoo kanatti gaafa ilaallu kana maal goona? Baay'isuu doolaarri tokko qarshii 160 yoo ta'e jalqaba 200 binnee yaadadha iddoo kanatti 160 ittiin baay'isa. Kanaafuu guyyaa 2 keessatti yookaan guyyaa 3 guyyaa 4 keessatti namni kun birrii meeqa gurgurate? 200,028 birrii 70 gurgurate jechaadha. 703 gurgurate jechaadha. Kanaaf mallaqa kana gurgurate jechaadha namni kun mallaqa kana. Kanaafuu jalqaba erga kana gurgurate hir'isuu 200 irraa hir'isaa fi 200 gaafa irraa hir'ifnu meeqa ta'a jechaadha? Qarshii 28. Qarshii 28 gurgurata jechaadha. Qarshii 28 gurgurateet argata jechaadha. Kanaafuu namni kun bu'aa guddaa argataa jira jechaadha. Guyyaa guyyaadhaan wanti kun hin dabala irra kaasa. Wanti kun dhugaa dubbachuudhaaf miidhaa tokko hin qabu, waan nama nyaatu hin qabu, waan sobaatii miti, waan dhugaatii jechaadha. Kanaafuu wanta kana hojjedhaa fakkeenyaaf hadda 118 galgala sa'aatii lamatti yookaan sadiitti 123 ta'uu danda'a, 125 ta'uu danda'a, 120 ta'uu danda'a. Kanaafuu dabaluu danda'a waan ta'eef wantoota kana irratti xiyyeeffadhaati hojjedhaa isiniin jedha jechaadha. Kanaaf kallattii kanaan inni kun akka salphatti kan laalle biitkooyiniidha jechaadha. Biitkooyiniidha.
kan biraa jiru kanneen akka amma duratti isinii kaasee kunni fakkeenyaaf kan akka hedduu isaatu jira jechaadha. Hedduu isaa baay'ee kan ta'antu jira. Baay'ee kan ta'an gosoota baay'ee kan qabantu jira waan ta'eef eerdrooppii baay'eedha. Kana hundayyuu hojjettanii irraa fayyadamuu dandeettu waan isiniin jedhu qaba. Gaafii yoo qabaattan telegiraam irratti na gaafachuu dandeettu. Koomentii jalallee naa kaa'uu dandeettu. Yoo isinitti dheeresse dhiifama naa godhaa jechaa laayik godhaati. Sheer godhaa akkasuma immoo tokkoota nama biraa bira naa gahu sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Kanaaf mallaqa keessanii hin taa'ina. Mallaqa kaa'uun faayidaa tokko illee hin qabu. Ittiin hojjedhaa dhugaa rabbii keessattuu dargaggeessi yeroo ammaa ittiin hojjechuu danda'u qaba jechaadha. Namoonni baratanii lafa jirtan namoonni hundi nama baratanis of keessatti hammata jechaadha inni kun. Kanaaf kallattii kanaan hojjechuu dandeenya waan jedhu isinirraa qaba. Yuutuubii kiyya laayik sheer gochuu hin dagatina. Yeroo itti aanu viidiyoo biraa kan kana caala bareeda ta'een walitti dhufna. Galatoomaa isiniin jedha.